Also biyala refer godhanii bareeda bara. It's really good. Biyya kamtu bareeda bara. Biyala, I mean, biyala America or Canada too. It depends. yaa biyyatti isaan itti yeroo baay'ee nama riifar itti godhan garuma hindii gara turkii kana beekta yeroo baay'ee biyya sanirraa bakkeen nama itti riifar godhan. Okay. Biyya keessa moo? Biyya keessarraa yaa biyya Itoophiyaarraa yeroo baay'ee nama bakkeen itti riifar godhanii nama haa goola namni biyya alaa biyya Ameerikaa yookaan biyya kanaa kana itti riifar godhan nama xiqqaadha. Garuu biyya akka turkii hindii kanneen itti riifar godhan yeroo baay'ee Itoophiyaarraa nama hedduu. Turkiin bareedaadha ni bargaru fayyaadha. Yes, yaa bareeda biyya hindiillee turkiillee bareeda rabbiin isaan irraa haa fuudhu. Osoo Itoophiyaan keessa birrii fixuu baatanii akkas godhanii biyyu bareeda. Itoophiyaan parastaawolii mataa gurguruu birrii cabgooti. Ati birrii haasofta dhibee keessatti argu Biyya kanatti Itoophiyaan. godhuun danda'an riifar godhuun danda'an biyya kanatti baay'ee bareeda. Amma Itoophiyaan birrii bilaashuu Gaafa nu asli yaadni si yaada badaa miti yaadna tamma kaaste suni Yeah. yoo ka danda'amu taate Ijiptitti yoo godhan gaafadhu uumama raafiyyuu atillee bira jirta waan bareeda silaa otoo walli sun yoo danda'ame mee gaafadhaa jedheen ijoolleedhaa yoo warra achi jiruun. Yeah. Gaafa Yeah. dhufeeti biyya isaan jedhanillee gaafadhu. Like biyya kamitti transfer godhuu dandeessanii yookaan like refer godhuu dandeessanii jara illee haa gaafatanii. Biyya ofii Yaa barbaadan gaafachuun badummaan qabu beektaa? Huh? Biyya ofii barbaadan malee kanatti gaafatechi filannoo namaatiin hin godhanii. Isaanii dura gaafadhutti kanaaf kana qabna yoo isaan siin jedhan san booda kana hoo godhuu biyya akkanaa godhuu dandeessanii yoo jettee gaafattee irra bareeda. Biyya kana dawaan hin jirre hin jiru, dhukkubni hin jirre, doktorri hin jirre hin jiru biyya kana. Okay. Yaa isaan jalqaba I think biyya ofii ittis erguu fedhanii sitti himanii I think nuti hin dandeenyu biyya kana deemtee yaalamuu qabdii bakka isaan doktora qaban konnektii bakka qaban na fakkaate. Connection qabani. Konnekshina qabani jechuun doktoroonni biyyaa manni yaalaa sun hospitaalli sun achirraan ammoo ati biyya kana hoo danda'ama jettee gaafachuu hin danda'an na fakkaate maatiin achi jiru. Okay, alaikum salam. Dura ka isaanii gaafatta garuu biyya kamitti Yeah, connection qabdanii kamitti na transfer godhuu dandeessan yoo jetteen kanaaf kana listi sii kennanii gaafa isaan listi sii kennan immoo ani waan akkanaati biyya kana hoo fidamuu danda'a jettee gaafachuu dandeessa sanarra dhaabatte. Ilma isiittu achi jira yoo jedhanii gargaaruu hin danda'anii. Asiillee of biraallee barreessisuu hin dandeetta yoo sii barreessan. Akkas yaala amma waraqaa doktorri yoo jiraate doktorri itti kalooytu yookaan namni beektu biyya amma jirtu kanatti yoo jiraate si qarqaaruu danda'a xalayaan sun. Wanni ati barreessiftu haadhatiyya dhukkubsiifachuu barbaada haatitiyya dhukkubsatti hospitaala achitti yaalanii dadhabanii yaalli achillee bakka biroo fa'aa geessuu feena jedhanii so kanaafuu jettee barreessisiiste doktoruma itti dhiyaatu tokko. Then achi refer godhe jaratti erga. bakka waan fayyaa nagaan turaadani. Hayyee ko no. Hayyee galatoomee asli hayyee sorry yooma rabbi jira wanni rabbi jedhe na ooltu inshallah rabbiin isaan haa fayyisu. Yaa. Asli dhageesse. Hayyee. Maali? Nambara si ergaa dawwal. Omaan barbaachisu. Du'aa ima godhaa jedhumina. Uumaa takka hin barbaachisu. Telefoona dawwalii ani yaada si kennuufi. Hayyee. Hayyee. Nagaan turaa gaayis bakka walitti deebinaa. Hayyee deemi. Hayyee. Gargaarsa Arafaa jedhu kan daa'imaa san immoo Nasrii yoo bane bareeda. Baay'ee biizidha kan namni hundi keessanuyyuu haadha waa'ee haadha kana hin beekani. Asli dhaga'i nama dura qaanqee firaa darbetu namarraa darbe. Okay? Teetiifuu dura san teekir godhiiti san booda waan biroo itti fufuu dandeessa. Sunillee bar waan si dhibu ilmoota akkitti qabanii
Tiru yala onnen dhukkubsattee Turkii moo Chaayinaa dhaqanii doolara 5,000 gaafatanii achiiwwan galanii dhafanii taa'aa jiranii barbaannaati. Namni biroollee hin jira mire Mubaarak Nasri nama birootu jira. Yaa akkan godhaa jaamsi faanti itti himi Arafaati reef Nasrii gaafadhu jedhanii ture. Achiin wal quba qabaatuun ooltanii Nasriin haa banu bakka. Ayyee itti baay'eetti bilbila itti Arafaatitti ni baay'ee. Ayyee osoo hangaan sirra jiru itti dawwalanii baay'een osoo qabsootti jiru. No, it's okay. Omar ko kamu namni agartee ibidda taatee ofirraa buusta jalqaba ta'u uummata keenyaa waa'ee naannoo sirkaa sunillee waan salphaa miti ni beeyna waan agartee wanni suni biyya mara wal ga'uu deemte achi qofaa miti amma dhufee jira gadi beeyta wanni invite godhamee jira wanni kun invite godhamee jira laal namni beeku wali qabu bakka mara wal ga'ee jira inshallah san yeroo birii haasoo nama waa'ee maazarii kana deebi'atillee. Ay, galatu. Kana miti wallahi. Kanaaf garaadha nyaatte. Haati badduun hin jirtu bataam itti bakka yoo carrasha amma namni ana beeku isimarra dhalate hin jedhu wallahi. Nama yoo beelofte beelofiitu ni manne wayti. Bataam taataazinallechi. Rabbi si yaa wayti. Wallahi rabbi. Amiin. Undi keessa nu du'aa godhaa fi ittillee dabne wallahi yaalatuma ture kun waggaa lama maal si goone akkuma ilma dabalallee ittiin dabne subhaanallahi baadiyyaa san keessaa baasee malallee ijaare fi akkuma isin dhukkubne akka nama akka ilma biraa as ta'ee fiizaa bitadhan jenne Ameerikaa Kanaadaa natti amaaru kana ka bitachuu danda'u wallahi birrii geemanta badde hunda manaan bitee fanisi dimmaasha waan ijoollee giiftirraa Ntar ganda. Aku wajib jibata ke tabale wan beramal ko churan det. Tilawo akka nama berabi ya baka ke da jiru kalesa visa bitade sponsor bitade de me rain sena beita. Subhana wallahi. Ane gide ka bujiracha tuma ture amma lelu majira dafi. Rabbi afayisun wallah. Rabbi afayisun. Yani Fidoni mo dadda mani jira tani mo gara fin net ol fisi gara takla imanot mal danu jira fin nekes yoletti me jira ma ko jira fa malo jiro tima an yolle fe mati amma mal zeida namni ke na imbe ta mo be umarra lali gadeda ana nama dabe mi nama wallahi miti beita jechu amma riyoonni baay'ee ma jira namni suuraa kaasaa viidiyoo waraaba oromoo moo hin beeyta ummata abbaa Jufaar qabritti arrabsu jaarraa abbaa Gadaa qabritti arrabsu jeneraal Waaqoo guutuu qabritti arrabsu oromoota sheekota qabritti arrabsu kana gaafa tasa suuraa argate boru gidee ati sababuma oromoo kana waa dogoggortee waa jette gaarii miti beeyta kana amma yeroo baay'ee hiriyoota baay'ee jiru akti gargaartu wanni si wallaachisu kana bar amma maallaqaa miti namallee miti ka an dhabe ilaalcha nuti miidiyaa kana gubbatti yoo tasa walitti arre walii qabnutu akka faamilii kee nama jaalattullee haadha keen gargaaramne si dhoowwa beekta. Kana malee me guutu amma reengadda gaafa meeshaa isii bitu meeshaa mana keessaa wayii bitu ijoolleen dura majlisa arabiyaa kana hodhitu video waraaba erga jedhan gide barhaara asliiti yaani dhaqanii tiniin mattaranii osoo isin rafaa jirtu galchanii fi biraa deebi'an obboleessi reedii tu geesse kun reediin quba qaba. Warri anaan hiriyyaan taane warri na jaalatu baay'ee jira biyya keessa. Warri arabiyaa majlisi 200,000 2,300 gurguratu aslitu ala ofiitii barbaada jennaan gammadaa dhaqanii Adama raitai ada kani matarani deebi'anii guyyaa torba keessa geessanii konkolaataa ofiitiin dhaqanii fe'anii buusanii sirreessanii fi biraa deebi'an. Digale? Habibi, egadama suuraa wayii kan maazarii kee fakkaatti jedhame tokko galifaan doo tokko gadi garagalchee bira ta'an ture ma.